Hayyee jirtu nagaa. Sagantaan keenya torbee jalqabee kunoo har'a guyyaa lammataatiif itti deemna. Maqaan sagantaa keenyaa waloo waliin jennee jalqabnee yaadattanii asumaan waloo jechuun poet jecha Ingiliffaatiin yookaan immoo Amaariffaan gaxaamii kan jedhaniin sanii asumaan ibsuufanii torbeen dubbanne sanirraayi jecha waloo jedhu kana Anaaniyaa keessatti yeroo duraa yeroo maxxanfame seensa isaa keessattiin itti fayyadamee jecha Ingiliffii isaa gaxaamii jedhu waloo poet jedhu sana afaan Oromootiin waloo ka jedhu san jechuudha. Eegasiiti walaloo poetryidhaaf waloo immoo poetiidhaaf itti fayyadamaa jirra. Kitaabileetii fi afaan barnootaa keessatti dhiyeessii adda addaa irratti konferensii garaagaraa irratti illee kanumaan beekama jechuudha. Jechi Ingiliffaan poet jedhu kun jechuudha. Poetry walaloo, poetii immoo waloo jennee jechaadha. Kanaaf egaa turtiin kun torbee sanbata guddaa sa'aatii takkarraa torbarraa kaasee jechuudha. Walakkaa sa'aatiitiif sagantaa waloo waliin turuu jedhu kana kaayyoonsaa inni guddaan yeroo duraa akkuma ibsuu yaale waan kunoo beekumsa gartokkee waan agartee epistemic violence jedhanii sana. Epistemic violence jechuun waanuma kunoo sirna ka humnaan bitu saamu yaaduma isaa illeenya ideoloojii mataa isaa barataa irratti fe'u nama irratti fe'u kan achi gadii kan aadaa seenaa dhugaa saba cunqurfamuu illee kan hin hammanne iddoo hin laanneef yaaduma isaa gartokkee san kan irratti fe'u jechuu epistemic violence jechuudha. Shororki kun okkorri kun bifa adda addaa qabdi. Kun bifa beekumsaatiin illee deemti. San jala dhaabbachuuf jechuudha tokko. Kun bifa ogumaatiin illee bifa ogbarruutiin illee ka Pascal Casanova faa suni beetta Republic of Letters ka jedhu wanni ogumaa yookaan immoo ogbarruu addunyaa kanuma Ingiliffaan yookaan Frenchiitiin barreeffamuu qofaa, afaan Portugiiziitiin kan barreeffamuu qofaa, afaan koloniitiin kan barreeffamuu qofaa, asitti ammoo Amaariffaan kan barreeffamuu qofatu ogbarruu oguma Itoophiyaati akka jechuu jechuudha. Kun epistemic violence jechuudha. San jala dhaabbachuudha. Kaayyoon tokko kana. Ogumii saba aadaa agartee barreessuuf dubbisuu hin qabaatin ture iyyuu akkuma ofiisaatti oguma yookaan immoo ogbarruu qabaa yaada jedhu san tumsuuf waloo waliin jalqabe tokko kana. Epistemic violence waan beekumsaan agartee beekumsa gartokkee namarratti fe'uutii fi wallaalchisuuti. Of wallaalchisuu seenaa ofii aadaa ofii dhuftee ofii of wallaalchisuuti. Epistemic violence kana aadaa koloneeffataa, afaan koloneeffataa, amantii koloneeffataa fe'uu isa tokko irratti jechuudha. Epistemic violence jechuun shororka, okkara, jeequmsa, burjaajii bifa beekumsaatiin uumuu jechuudha. Afaan biroon, amantii biroon, aadaa biroo fe'uutiin namarratti. Kanaaf inni lammataa yaada oguma sabboonummaa Oromoo jabeessuuti. Kaayyoon inni lammataa waloo waliin sagantaan jedhu kun. Oguma sabboonummaa jechuun sabboonummaan bifa adda addaa qabdi. Sabboonummaa siyaasaa jira, sabboonummaa aadaa jira, sabboonummaa ogumaatu immoo jira. Literary nationalism jennee kan kitaaba Ateeloon waggaa lammaan kana maxxanfame seensi isaa Oromoo literary nationalism jedha. Yeroo Ingilizii deemee
waggaa 3 kanallee achirratti dhiyeessee jechuudha Swaasitti University of Londonitti. Sun seensa kitaaba Ateelooni. Sabboonummaa ogumaa yaada jedhu, yaadaddama jedhu yookaan immoo theory jedhu, experiment gochuu, shaakaluu, yaaluu. Sabboonummaan ogumaa dirqama taati. Ogummi bifa adda addaa qaba. Ogummii kan keenyaa fi saboota cunqurfamoo biroo ogumaa agartee yaadaa fi yaaddoo uummata kanaatiif ka afaan ta'u, kaayyoo qabsoo bilisummaatiif ka afaan ta'u, saba kanaaf ka afaan ta'u, ka dubbatu. Ammoo hojii ololaa akka hin taane eeggannoodhaan ogummii dirqama isaa akka ba'u. Literaturein Oromoo literature dirqama isaa akka ba'u, dirqama lammummaa akka ba'u, social responsibility hawaasummaa kan lammummaa dirqama isaa akka ba'u, saba isaatiif akka afaan ta'u. Wanni sabboonummaa ogumaa jennuu kun kana. Eeggannootiin sadarkaa isaa eegee hojii ololaa akka hin taane. Ammoo hojuma muuxannoo keenya jechuun mudata keenya, muuxannooma keenya guyyuu gabaasa akka hin taane immoo eeggannootiin esteetikali midhaaginaan aadaa Oromootiin, duudhaa Oromootiin faayame ammoo riyaalitii jiruu jireenya dhugaa hawaasichaa abjuu isaa waan kana bu'uureffatee ka inni barreessuu beeku akka barreessu. Shaayiin absaalli yookaan immoo afooleen afaanumaan immoo ka walaloo beektu oral poet ka jennu akka jaarsoo waaqoofaa ammoo waan kana jiruu jireenya hawaasichaa duudhaa isaa, falaasama isaa, ilaalcha isaa bu'uureffatanii akka barreessan, akka baasan jajjabeessuu jechuudha sabboonummaan ogumaa. Inni lammataa kaayyoon waloo waliinii kana. Ka duraa maaliin jedhe? Ka duraa beekumsaan fayyadamuutiin saba burjaajessuu, dalga galchuu, dhugaa isaa balleessuu, gara balleessuu, abjuu isaa hiika balleessuu, adeemsa akkasii kana dura ijaajjuu jechuudha. Hojiilee akkanaatu jirani. The global, the world literature ka jedhan Amaariffi fakkeenya tokko ta'a jechuudha. Ethiopian literature jechaadha. Ethiopian literature ka jedhu afaanuma Amaariffaan ka barreeffame qofatu oguma Itoophiyaati. Saba sablammoota afaan aadaa adda addaa qabani 90 gahantu tokkichumatu kanuma Amaariffaan barraa'etu ogbarruu biyya kanaa akka taatetti jechuudha. Wanna akkanaa ilaalcha akkanaa kana dura dhaabbachuu ka jedhu ka lammataa ammoo sabboonummaa ogumaa jabeessu. Kabroon aadaa keenyatti afaan keenyatti gumaachuudha. Waloo waliin ka jedhu kuni oguma keenya guddachaa jiru akkasittiin ilaalla. Afaan agartee afaan dudubbiillee amma gara badaa jirti. Tokko kaleessa yeroo hojii irraa deebi'u taaksii irratti waan namuratiin isin hima. Deemee dhufeetu gara dirree gahee kunoo baankii kana biratti nagatta jedhaan jechuudha. Shofeeraan nagatta jedha. Xaaleenyi hiika jechuun bara afaan Oromootiin asitti nagatta jedha jechaadha. Gatta jechaadha. Akka kunoo trash kosii akka kosii gataniimi kosii gatanii deemee dhufeetu taaksii irraa yoo bu'u aboo dhiifama asittan bu'aa ganaa dhaabi jechuu waan jiru ilaa achitti nagatta jedha jechaadha. Akka traashii akka kosii isa gata jechaadha. Darbatee isa gata. Kuni afaan Oromooti ilaali asitti nagatta jedha jechaadha. Inni biroon seena waan televiizyinii deemaa jiruun caqasatanii waan akkanaa ta'ee jira jedha. Abaluun akkana tahee du'ee jira jedha jechaadha. Nami du'e eessaa jira? Du'ee jira jedha. Du'ee jira. Waan akkanaa beekamee jira. Waan akkanaa ta'ee jira. Waan jedhuu kuni yaaddoodha. Afaanni kun afaan hojiiti. Laal afaan sabaa himaaleeti. Namoonni FIB'dhaan hin jedhaa miti. Ijoolleen keenya FIB akkasin jettu. Akkasin jettanii mi ijoolle? Akkasin jettan isin. Ta'ee jira, du'ee jira jettan isin. Hin eeggattuumi? Hin eeggattu isin. Afaan sabaa himaalee akka itti dubbatamu qaba. Akka itti barraa'u qaba. Yookaan afaan Amaariffaarraa yookaan Ingiliffaarraa hiikkattan ta'e akka Oromootti, akka aadaa Oromootti akka tahuu qabutti hiikamuu fi hojiirra ooluu qaba. Ta'ee jira, du'ee jira nuun hin jedhina. Eega du'ee hin jiru. Akkatti jiru immoo akka biraatti, akka ilaalcha Oromootti akka biraatti hiikanna. Sabaa himaaleetiin garuu afaan hojii eega ta'e, afaan barnootaa, afaan sabaa himaalee, afaan kun eeggatamuu qaba. Wanni ogumaa jennuu kun afaan Oromoo, afaan barreeffamaa, afaan ogumaa, afaan falaasamaa,
jabaatee akkaataa aadaa keenya bu'uureffatetti safuu keenya bu'uura godhatetti itti deemuu qabaa. Isa kanallee asumaan eeruu fi kaayyoo sadaffaa yookaan afuraffaa wanni waloo waliinii kun. Kamaayyii kaayyoo guddaa kanan jedhu asumaanii kanneen barreessaa jirtaniif muuxannoo keenyarraa isinii qooduuf akka jabaattaniif akkasittiin hin barreessa abaluun ammoo shaayiin yookaan afooleen absaalli ciccimoon ka beettan hojii koo keessatti jaarsoo waaqooti yeroo baay'ee kana fakkeenya godhu waan sunsumaa gara arsiillee koomandollee akkasuma waloo agartee absaala afooleellee ni qabanii ka beettan luucci abbaa tuggoo jedhanii gara wallaggaa kana gara maccaatti immoo kan agartee walaloo afaanumaan akkasumaan baasanii kenna akkanaa qabantu jiranii hojiilee akkanaa kana bu'uureffachuun dirqama taati. Nuun illee akka hordoftaniif hojii ciccimoo bilchaatoodha jenne hojjennee harkaa qabnu akka Anaaniyaa fa'aa amma irra deebii sadaffoo dhufaa jira. Edesa danaa fa'aa kana jala akka deemtan fakkeenya achi keessaallee fuunee isinii dubbisaa ilaan akka ittan barreessa jecha birsaga jechootaa eegaa sarara eegaa akka inni walaloo jedhuu fi Oromoo jedhu ammoo ilaalchaa fi falaasama Oromoo bu'uureffatee akka itti barraa'e sanarraa isinii qoodaa deemuu jechuudha. Kaayyooleen sagantaa kanaa hoodhi. Yoos maarree amma yeroo darbee waan ogummi kun ka oguma jenne ogummaa immoo jenne. Ogummaan maal jennaan ogummaan kun oguma miti. Ogummaan hojii harkaati jenne. Ogummaa waa hodhuu, ogummaa sibiila hojjechuu, ogummaa suphee dhahuu, ogummaa. Inni kun oguma. Ogummi kun wisdamiidha. Ogummi kun hiikaa lama gurguddoo qaba. Ka duraa wisdamiidha jennee akkaataa itti Oromoon wisdamiidhaan malaan ogumaan ilmoo dhalfatee guddifatu. Sansakkaa ishii jala deemee itti masaku qaru tolchu qajeelchu jennee tokko jenneetu fakkeenya fudhanne sansakkaa personality akkaataa ilaalcha Oromootti akkaataa ilaalcha Afrikaatti an African perspective an Oromo perspective waa'ee maalii waa'ee sansakkaa isa dhiiraa isa durbaa akka itti guddisantu jira akka itti sansakkaa kana masakan gaayid godhan instruct godhan qajeelchan tolchantu jira jedheen fakkeenya isinii hime. Fakkeenyi kun ka dhufe afeen sun Booranarraayi akka itti Booranni ilmoo dhalfatee eebbifatu. Maal jennee namaaf waa bahi, lafaaf waa bahi, biyyaaf waa bahi, gosaaf waa bahi, warraaf waa bahi, mataaf waa bahi, mataa dadhabdu du'i lubbuu bahi jedhaa jenne. Inni kun waan sansakkaati. Kanaaf universal ka tahe ilmoo namaatiif waa ooli, waa tolchi, waan maqaa qabu godhi. Yoo dadhabdu lafaaf, biyya lafaaf, yoo dadhabdu ammoo biyyaaf, biyya keef, yoo dadhabdu ammoo warra gosa keef. Kana hundumaa yoo dadhabdu matuma kee oolchi ba'aan ta'ini gosatti bardaniin ta'ini ba'aan ta'ini nama ilmoo bahaa ilma bahaa ta'i jedhee eebbifata jenne kun takka. Waan kanaan waan ilaallatu asumaan yoos ofii isaatii mataa isaatiif yoo hin taane maal ta'a gaaffiin kun ka'uu malti. Ammoo Oromoon waan jedhu laal wayyaan kee achaana gogaan kee asaana jedha. Maal jechuudha? Gogaa keessan uffatta wayyaa keessan uffatta garuu ka caalaa sitti aanu immoo atuu beekta. Wayyaan kee achaana gogaan kee asaana jedha. Kanaaf waan agartee akka waliin dhiitne yaadi keenya waan universaalii fi particular jennu waan ka waloo ka biyya lafaa ka ilmoo namaa akka waliigalaatti jennuu fi ka ofii ammoo kooti jedhanii itti cichuu kooti jedhanii akka qaroo ofiitti eeggachuu kunuunfachuu dhaloota dhufuu fi lufuu fi fufuuf ammoo eeganii kunuunsanii dabarsuu kun falaasamni akkanaa ilaalchi akkasii kun eeggannoo barbaaddi tokko kana. Qalammataa ogummi ka jenne waa'ee maaliiti jenne? Waa'ee sansakkaati jenne waan hariirooti immoo jenne. Hariiroo maalii? Hariiroo dalgaa, hariiroo achii olii
jenne, hariiroo ilmoo namaa jenne, hariiroo uumama waliinii jenne, hariiroo ofii waliinii jenne, hariiroo nagaa, hariiroo waaraa, hariiroo walqixxummaa irratti jaalalaa fi ol kabajuu irratti hundaa'ee jenne waan hariirooti jenne. Kabroon har'a kakaafnu ogummi utuu hiika lammataatti ogbarruutti utuu hin ce'in jechuudha. Bu'uura ogbarruu waan ta'eef kana jabeessinee dabruun nurra jiraa fi ogummi beekumsaan masakamti, beekumsaan tolti. Beekumsa maali? Beekumsa ammayyaa qofa osoo hin taane beekumsa xabboo, beekumsa ganamaa, local knowledge ka jennu san jechuudha. Beekumsi kun akka ilaalcha Oromootti waa Oromoon walitti qabu common knowledge system ka jennu kana beekumsa waliinii maal jechuudha? Ka Oromoo taasisu tokkummeessu seenaa tokko qabaachuu isaa qofaa miti. Seenaa cunqurfamuu, seenaa gabrummaa, seenaa maarree, waan qabu waliin qabu, waan dhabu waliin dhabu, waan kanaa qofaa miti. Ka Oromoon waliin qabu beekumsa. Beekumsi kun waan waa shanii wal qixxee beeka jechuudha. Ka Oromoo tokkummeessu kana kaaba jiruu fi kibba ka jiru, ka gidduu jiru, bahaadhiya ka jiru waan waa shanii wal qixxee beeka. Kun waan loogaa afaanii loogaan illee walaa hubatuuti. Wanni beekumsaa kun garuu wanna Oromoon wal qixxee beeka jedhu jechuudha. Kun waan maaliiti? Takka beekumsa waan waaqaati. Oromoon waaqaan waaquma jedha. Waaqa uumaa jechuudha. Waan waaqaa Oromoon wama tokko beeka. Muslima inni ta'e Allah jedhu, inni kun ammoo waan biraatiin hawaamu, maqaa 90 illee 9 illee hawaamuuti. Waaqni tokkuma, waan waaqaa Oromoon tokko beeka. Waaqa tokkicha jedha. Maalan jedhe dheengadda yeroon dubbadhu, waaqni lamas miti namas miti jedhan jedhe. Waaqni sadiis miti adiis miti jedhan jedhe. Waaqa gurraacha jedha, gurraacha garaa margaa jedha. Waaqa tokkicha jedhe tokkuma waaqessa. Tokko kana kalammatoo beekumsa waan lafaati. Waan lafaa fi waan lafarra jiruuti. Mother Earth jedha Ingiliffaan, Gaayaa jedha Girikiin isaa. Maalidha kun? Haadha margoo jedha, dachii jedha, haadha margoo jedha. Haadha margoo. Fakkeenya fudhee dheengadda Mother Earth, Earth Song, faaruu haadha dachii, faaruu haadha margoo yookaan immoo faaruu dachii. Maal jenne? Dachi badhaatuu koo, dachi nagaa bultee, sirra qonnee nyaannaa, sirra horree yaafnaa, irri kee midhaanii, jalli kee bishaanii, dachi nagaa bultee. Yaa ol qixxeessituu koo, kun hiyyeessan jettu hiyyeessa abbaa cittoo, kun sooressan jettu sooressa abbaa shittoo, dachi nagaa bultee, dachi badhaatuu koo jedha jenne. Dachi haadhaan fakkeessa. Dachiin dandeessuudha. Ammoo wal qixxeessituudha jedhee faarsa. Wanna beekumsa dachii, waan beekumsa lafaa fi waan lafarra jiru, land and land resource waa tokko beeka. Land and land resource management system akkaataa itti bulfatu, akkaataa itti qoqqoodee ittiin jiraatullee inni horsiisee bulaanis inni qotatus lachuuyyuu ka hojjetu ammoo waa tokko beeka. Akka itti jiraatu, akka itti kun bakka ulfooti, kun bakka seenaati, kun bakka guyyuuti jedhee akkaataa itti qoqqoodu risoorsiisa. Akka waa tokko beeka. Waan lafaa. Oromoon Tuulamaas, Maccaas, Sikkoo Mandoos, ka Sabboo Goonaas, ka Gujiillee, ka Karrayyuullee, Baasoo Dullachi, raayyaa saboollee waan kana waan takka beeka. Sadaffoo beekumsa waan ayyaanaa ka jennu. Waan ayyaana ofii personal chi jedha Ingiliffii isaa. Waan ayyaana bantii ofii, waan ayyaana agartee akaakilee abaabilee, abbaa ofii, haadha ofii, waan ayyaanaa waa tokko beeka. Kun waaqa miti. Ayyaanni waaqa miti. Garuu waaqni saniin hojii waaqaa saniin fakkaata. Akka kunoo Gabreelii jedhani, Mikaayilii jedhani, Maarree jedhanii sanaa jechuudha. It's manifestation of God. Waan fakkaattii waaqaati malee waaqa miti ayyaanni. Ammoo gidduu deema, midiyeet godha, araarsa jechuudha. Wanna ayyaanaa kana waa takka beeka. Ogliyaa jedha, Ateetee jedha, Oromoon Booranticha jedha. Waa hedduu waan inni beeku waa takka. Common knowledge system shanan keessaa kun waa sadi. Ka afuraffoo waan cubbuuti. Maaltu yoo maal ta'ee cubbuudha? Hariiroo isiniin jedheera. Hariiroon akkaa cubbuudha? Lakki hariiroo akka maleetu cubbuudha. Hariiroon akka malee maal? Hariiroon akka malee ammoo hariiroo jaalala irratti, hariiroo kabaja irratti, hariiroo safuutiin hin masakamin
hariiroo akka maleeti. Unjust relationship. Kun saboota biroo waliinis ta'uu danda'a. Walii waliinis ta'uu danda'a. Wanni hariiroo kun waan cubbuu. Yoom maaltu cubbuu ta'a? Waa kudhan qofaan hidhamaa miti jechuudha. Akka 10 commandments yookaan immoo asirtuu tiizaaz jedhuu sanii kan keenya waa hedduutu kun akka maleedha jedheetu safuun waan kaa'etu jira. Seera lafaa fi seera waaqaa waan jennutu jira. Akkaataa kanaan masakama. Seera lafaa fi seera waaqaatiin. Sana cabsuun, sana hanqisuun, sana dabsuun cubbuudha jedha jecha. Fakkeenyaaf sobaan dhugaa bahuun, kan hin argin arga jechuun, kan hin dhagahin dhagee jechuun, faayidaatiif du'uun, faayidaatiif haqa dhugaa dabarsee kennuun, faayidaatiif dabarsee ol kennuun, of kennuun cubbu. Seera lafaafinis seera waaqaanis akkatti Oromoon beeku kana, beekumsi Oromoo ka ganamaa kana. Ka shanaffoo safuudha. Safuu social and moral order waan jennuu kana waan agartee jijjeeqamaa burjaajii kun safuun cabnaani. Laguun hafnaani. Kanaaf Oromoon waan isaan kana shananii waan waaqaa fi lafaa, waan ayyaanaa, waan cubbuu fi safuu, inni kaaba jirus, inni kibba jirus, inni gidduu jirus, inni bahaa dhiyaa waa tokko beeka. Beekumsi isaa ka isa tokkummeessu tokko Oromoo beekumsa walooti. Beekumsa kanaa common knowledge system ka jennu kanaa shananii kanaa jechuudha. Qaabadhu. Isaan kana beekuun dirqama ta'a. Engadda eebbisa baayisaa wajjin haasofna. Eebbisa baayisaa ilma bahaadha. Ni dubbisaa. Waan dubbisuun immoo ni beekaa. Waan beekuun immoo bula. Engadda sinii himeeraami. Waa beekuunii fi waan beekaniin buluun adduma adda siniin jedheera. Eebbisaan nama waa beeku. Nama waan beekuun immoo bulu. Nulleen akkasuma ta'uu akkasuma gochuu ifaa jina. Waan maalii dubbanne nama ilmoo nama waa sadiituu isa barbaachisaa waan jedhu kaafne jechuudha. Yoo sagantaa biroo irratti waliin illee teenyee dubbachuu dandeenya. Ammaaf kanuma eeree dabruufan. Innis maal? Ilmoo namaa waa sadii barbaachisna caqasaa innillee. Tokko beekumsa sammuu. Lama nama. Sadii yeroodhaa naan jedhe. Jennaan immoo kan engadda dubbanne sana ogummi maal jenne? Ogummi waan waa sadiiti. Ilmoon namaa waa sadiin jiraatti. Kun immoo ogumaan toltii jennee dubbanne. Waan sun sadan maal? Ni qaabattanii. Tokko maal jenne? Ilmii jenne. Ilmiin beekumsa jenne. Lama maal jenne? Ilmoo jenne. Dhaloota jenne. Nama isa eebbisaan jedhe kana jechuudha. Nama jenne. Dhaloota jenne. Sadii maal jenne? Inni yeroo jedhe ani immoo lilmoon jedhe. Lilmoon qabeenya risoorsiidhaan jedhe. Laal waa meeqa? Waa sadii. Sammuu, beekumsa, sanuti ilmii jenne. Nama, ilmoo, sanuti jenne. Dhaloota. Sadii, lilmoo. Inni yeroo jedhe risoorsiidha. Lilmoon risoorsiidha. Qabeenyaa hoodha. Afaanuma isaatti adda adda ta'e malee waa sadan kun sanuma. Ammoo laali ilmoo malee hin jiraatu jechuun dhalooti ni dhufa fufuummoo qaba. Baay'ina isaatiin miti kafuuf qofa miti. Baay'ina isaatiin qofa miti. Baay'inni waan tokko. Populationiin baay'inni waan tokko. Garuu dhaloota akkamii? Dhaloota agartee dhaloota kan abbaa dhaanu utuu hin taane kan abbaa caaluu fi kan abbaa dhaalu. Kan abbaa dhaanuu miti. Dhaloota akkasii feena nuti. Dhaloota akkamii? Dhaloota qaroo feena nuti. Dhaloota fufu feena nuti. Dhaloota fufsiisu feena nuti. Maal ka fufsiisu? Ka biyya fufsiisu. Akka biyyaatti. Ka saba guddaa kan fufsiisu. Akka sabaatti. Ka agartee abjuu isaa abjuu inni qabu kana. Ammoo ka bilisummaatiin qabsoo bilisummaan kaadhimame barootaaf waan qabu dhaba as gahe kana kufaa kaha. As gahe kana. Abjuu isaa mirkaneessee qabsoo isaa galmaan gahee ka biyya fufsiisu. Ka biyya jiraachisu. Ka biyya dhaanu utuu hin taane ka dhaloota dabre ka abbaa haadha dhaanu utuu hin taane ka dhaalu fi ka caalu. Dhaloota akkasii. Dhaloota akkasii yoo akkamittiin kana galmaan gahuu danda'an gaaffii. Yoo oguma qabaate. Yoo beekumsa qabaate. Beekumsa ammayyaa qofa otoo hin taane beekumsa ganamaa. Yoo naamusa qabaate. Yoo sansakkaan isaa
ka ofittoo ka agartee mataaf qofa waa baatu tun taane ka dantaa faayidaa ofiitiif iigoo ishiitiif qofa duutu tun taane ka lafaaf waa baatu namaaf waa baatu biyyaaf ka waa baatu dhaloota akkasii. Dhaloota yoo geerartu abbaan koo lama tokko abbaa gudeedaatii tokko abbaa buddeenaatii yaa abbaa gudeedaa taa'ii yaa abbaa buddeenaa caalii ka jettuu miti. Dhaloota akkasii miti. Dhaloota ka safuu naamusa oguma qabdu sanatti immoo ciccitu sanaan immoo masakamtu qajeeltu dhaloota akkasiiti. Dhaloota ka akka jaarsoo waaqoo nu gaafatuu sani maal jedhee yoo aabbee qoreen miila waraantee ilmee miilin kulkulle yoo har'a aabbee raajjeessan bulee ilmee onneen hin bulluqne faayidaan maalii isa jedhu san jechuudha. Maal jedhaa jaarsoo waaqoo maal jedhee gaafate waan generation gaappii kanaati waan dhalooti agartee amma abbaa hanqachuuti yookaan immoo abbaa dhaanuuti. Maal jedhee yoo aabbee qoreen miila waraantee ilmee miilin kulkulle yoo har'a aabbeen raajjeessan bulee ilmee onneen hin bulluqne faayidaan maal jedha. Dhalooti nuti jennu isa kana dhaloota akkasii dhaloota safuutiin laguutiin falaasama ilaalcha oromootiin kaayyoo oromoo ticichee dhaloota akkasii sansakkaan isaa ka mataaf waa bahii warraaf waa bahii osoo hin taane ka gubbaa jalqabu san ka waloo agartee dhaloota akkasii dhaloota sammuun isaa qaroo sammuun isaa ogumaan qaroo kaayyootti ka ciccitu akkasii jechuudha. Lilmoon maal lilmoon qabeenya jenne waan qabeenyaa kana jaarsoo waaqoo yeroo gaafatu gaaffiin kiyya waa sadii jedha. Maal jedha ka duraa waan jettuu jedha hiyyeessan galateeffatan jenna moo waan galataatu namaan taatu jennaa jedha. Hiyyeessan galateeffatan jenna moo waan galataatu namaan taatu jennaa jedha. Gooftaan dharan dubbatu jenna moo dharri gooftaalleen dhugaa jennaa jedha. Nama hammaatetu waa horate jenna moo nama waa horatetu hammaate jennaa jedha. Nuuf wanni agartee Oromoo kun qabeenyi isaa kars itti taatee abaarsa itti taateetu qabeenya isaa utuu ilaaluu hiyyoomfameetu hiyyoomfamuu akkasila epistemic violence jennee sana violence caalu agartee shororka caalu okkora caalu hiyyoomsuudha beektaa qabeenya isaatiin buluu dadhabee qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu dadhabee biyya isaa irratti biyya agartee mirga abbaa biyyummaa dhabee ka hiyyoomuu kana gaafata jaarsoo waaqoo laal. Dhaloota kana falmu kafeenu nuti qabeenya kana kan eegee tiksee kunuunsee ka agartee dhalootatti dabarsu kana feena nuti dhaloota akkasii feena jechuudha. Waa lama. Kan sadaffoo maal lilmoo jenneemi ilmoo jenneemi ilmi. Ilmiin beekumsa sila waan beekumsa shanan isiniin jedheera. Beekumsi kuni ammoo waan si fakkaatu waan si gitu waan falaasama kee irratti hundaa'e agartee kan taate ta'uu jechuudha. Waan taatee uumamte waan taatee dhalatte ta'uu jechuudha. San gochuu gootee argamu taatee argamu jechuudha. Beekumsi of beekuu jechuudha. Self knowledge of beekuutiin jalqaba. Beekumsi jalqabaa of beekuutiin jalqaba. Wanti ati taate maaliif taate? Eenyutu maal godhe? Dhalooti si gaafate deebii ta'uu. Laal asumaan waan beekumsaa eega jenne waan ilmii eega jenne Oromoon gaaffii gaafachuu qofan taatu deebiis ta'uu qabdi Oromoon. Eenyuun gaafatti? Wanna gaafattu qabdi. Wanna gaafattu kanaaf ammoo gaaffii qofa akka hin taane sabi guddaan agas ga'u kun beekumsa agartee kan beekumsa xabboo irratti kan hundaa'e seenaa ofii beekuu irratti kan hundaa'e seenaa ofii beekuu ilaalcha ofii falaasama ofii beekuu irratti kan hundaa'e beekumsa akkasiitiin deebii argachuu qabdi Oromoon. Oromoon kan gaafatu qofa osoo hin taane kan deebii ammoo kan deebii ta'ullee dhaloota deebiillee ta'u gaaffii isaatiif tahuu qabaa yookaan immoo dhaloota akkasii tahuu qabaa waan jedhu hoodha. Kanaaf waa sadiin kaasee kun hundumtuu ogumaan masakamti jennee ogumaan tolti jennee tokko ilmii jennee sammuu jennee beekumsa jennee lama lilmoo jennee dhaloota jennee
sadii qabeenya jenne lilmoo jenne risoorsiidha. Isaan kana ogummaa nuti litereechariis jedhii written literature yookaan immoo ogbarruu oral literature yookaan immoo ogummaa afaanii haa ta'u wanni martuu kanarratti kan isaan hundaa'an yayyabi isaanii isaan kana. Yayyabi isaanii dhugaa Oromooti. Yayyabi isaanii ilaalcha Oromooti. Yayyabi isaanii falaasama Oromooti. Yayyabi isaanii aadaa sona Oromooti. Safuu Oromooti. Yayyabi isaanii. Isaan kana yoo beekne, isaan kanatti deebine yoo qoranne, isaan kana keessatti yoo of ilaalle waloo cimaa, waloo agartee dhalootaaf waa lafa kaa'u, waan bara cehu, waloo cimaa, waloo sabboonaa, oguma sabboonaa irratti ka xiyyeeffatu ka jechuun taanee as bahuu dandeenyaa waan jedhuun qabaa. Gaaffii yoo qabaattan sa'aatiin amma kutaa jirti walakkaa sa'aatii waliin jenne gaaffii yoo qabaattan keessumaan yookaanis asumarratti yaada kennuutiin waan kana jabeessaa deemuu dandeenyaa. Amma sagantaa keenya itti fufutti gara ogbarruutti dhiyaachaa jirra. Amma ogbarruutiif yookaan immoo oguma barreeffamaatiif bu'uura tolfachaa dhufaa jirra. Marii san jalqabnaa. An akkamittiin akkam barreessuun fakkeenya isinii dubbisaa Anaaniyaa haa ta'u, Danaa haa ta'u, kitaabolee Finfii, Iliyaada haa ta'u isaan keessaa isinii dubbisaatan itti deemnaa. Achi keessaa illee immoo kutee asirra dhoobaa iskaan godhee asirratti post isinii gochaatan deemaa. Akkasittiin waliin wal qabannee jabeessaa deemna. Maarree ammatti baga nagaan dhuftanii yeroo keessaniif hedduu kabajaa fi galata guddaallee isinii qabaa. Horaa bulaan jedha. Maarree torban gaarii nagaa waaqaa keessa.